Akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiif marti keessan siniin jechaa egaa jechuudha hermelaanii ani sodaadheetoo jira obboloonni ruutaa kaleessaa jalqabanii na hordofu waan hin godhun dhabee osoo Abiraam jiraatee illee baay'ee gaariidha baay'ee bareeda ture isa kanaaf iyyuutii baay'ee sodaadhee raafameetoo jira ani waan hin godhe tokkollee hin qabu. Dubartii hanga kanaatti hordofu dubartii hanga kanaatti wajjin kaatu yoo jettee jira kan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Egaa kaleessa qabamtee dhukkubsaniitu turani jedhamee dubbatamaa ture jechuudha. Viidiyoon kun kan tureedha natti fakkaate sababni isaayyuu kan gaafa rootaan naaf harrame jetteeni sana booddee kani egaa farramuu fi inni didee sana booda isammoo qabanii jechuudha Abiraam kaleessa qabanii jechuudha kaleessa edda qabanii booddee har'ammoo ishiin argitaniittoo ta'ee ruumii yookiin immoo kutaa Abiraam jechuudha kan ishiin jirtu maal akka ishiin achi gootu egaa kana caala maaltu jedhare waan ifaa jechuudha kutaa ciisicha isaatii qulfii qabdi machim yeroo sana yeroo poolisiin Abiraamidhaan fuudhee bahuu qullufaniitu qulfiin fuudhameetidha. Eenyu fuudhaa roottaa jechuudha. Maaliif jennaan Abiraam bichaatu mana ture waan ta'eef jechuudha yeroo sana. Kanaaf osoo namni biraallee mana keessa jira ta'ee namni biraa jira jedhameetudha kan irratti dhifamee bahu jechuudha. Kanaaf qulfii ishiinis of harkaa qabdi innis of harkaa qaba jechuudha. Kuni meetti yaadame hordoftoota. Dhaabbadhaatu meetti yaadame hojii Abiraam hojjechaa jiru kana. Isa biraan iyyuu baay'ee tokko bakka kan ifaa argitaniitu har'a. Ifaa ganni faana ifama yoo gooteefoo situn ifama gaafataa jedhaniin isaan kan maaliitidha badii baay'ee qabaa jennaan Abiraam gaarii godheefii miti hundi shiyyuu jechuudha goddanyoota warri jedhamtu boronnaa bahee nukoo mataadhanatti fakkaate hancaachaa jiru jechuudha ijjaa jiru kaleessa firdi beeti seenee har'a maaliif hin bahu hundi isaanii jechuudha ruutaatti garagalan gaafa ishiin akkasittiin an jechuudha garaa dhiibdee deessee araasinnatii ulmaa otoo hin ciisiin dadhabdu eessuma turtan eessuma jirtu turtan maal hojjettu turtan har'a kan isin hiyyisiisu jechuudha ishii kan hermelaatti hin deebi'ama achi booddee bakka utuma akkattiin sardamtu utuma maal jettu jechuudha balballicha laafaname jechuudha anatoon kaameraa imaanii sana ta'aadhee jechuudha gadiin qaban ture kaameraa haa dhuunfeessanii hundi ishiitu jechuudha gubboo nyaatteetidha jechuudha argitaniitu akkatti jarraa inni buusaa ture jechuudha waan gaarii goote waan gaarii mengoone osoo hermelaan gadi qabu jetteeni gadi qabu jechuudha innaa qarshii ishii amanteetti jechuudha ishiin karaa biraatiin jechuudha na maalidha nyaata akkanas godhu maal barbaaddaa jireenya rootaa keessaa jireenya Abiraam keessaa maayinni akkanas godhu innaani dubartii irratti harka kaasuudhaan miti iyyuu hin danda'a kanaaf iyyuu seeraan naasofsisi waan nagaafachuu qabdu seeraan nagaafadhu suuta dhiitii nagaafadhu jechaanii turte jechuudha maalan si gaafadhaa kan inni siin jedhu akka irraa fagaattudha jedhe jechuudha kuni maalidhamee jechuun ani nama nu dhugaan sin jedhina nama nagaadhaan dubartiin kun nama sammuu qabudha jettanii yaaddu sayyuu kaameraa danqantee biyyi naaf argu sabni naaf argu jette dhugaa rabbii Roobert baay'ee simmeetaawwi ta'e baay'ee dhahuudhaaf abbuushtuu yoo eeggachaa ture malee jechuudha innaa kun immoo rakkoodha jechuudha sababni isaa egaa isa ishiin balleessaa guddaa hojjattee maal taatedha malee rakkisaadha jechuudha ana ammaa isa dhugaa dubbachuudhaa fi kana hunduma keessaa iyyaa fi waca kana keessaa hermelaan Abiraam hin dhiistu akka ishiin jettuttis immoo kana kan gochuu danda'u ana miti Abiraamidha Abiraami jaalatee kan taasisaa jirudha anis immoo jireenya Abiraam keessaa kan hin barbaadu gammachuu isaatidha gammachuu isaatiin alatti wanti hin barbaadu hin jiru wanti na gammachiisus hin jiru jette ka dhugaa hedhe tokko boochisa tokko gammachiisuun hin danda'amu obboleetti koo ani garuu akkamittiin akka ishiin doorsifamtee akkattiidhaanii wajjin Abiraam faana jiraachuudhaa fi wajjin karaa dheeraa deemuudhaa fi gaa'iluma akka ta'uu fidha ta'uu simmeeti ani nama nusa isaa waliin hin ciifne
qulqulluudha homaa tokkoyyuu waan hin goone hin qabnu waliin bashannanne ani ijoollee fuudhee nan bahe akka isheen amantu akka rakkoon hin uumamnu jedhees Abrahaam haaseessan hin amanu amma akkatti hin amanne ilaala. Abrahaami poolis xaabiyaa jira ishiin immoo kutaa ciisicha isaatii jirti jechuudha. Inni muxumuxamiin jedhe atama dubartiidha jedheen illakkaamta dubartiitti qoshaashaa jedheen xirooftu jedheen maal ebboo maaliin jedhe yoon du'oo bakka yoon du'oo dhirri hin jiru dhirri abbaa mana haadha manaa hin qabne dhirri leexoon hin jiru qarreen hin jiru moo tuttutte hundumtu yoo ta'uu fi didee laata hundumtu tuffataa ta'e dubartuu teelame dubartii bunnaa beetumtu hin jaalatu baasawee qaxxi kan jette immoo dubartii uteelaati kun dubartii kan barte ani dura akkasii jetteetu sooromte ta'uu naan galu baasaween sooromu warra akkasii seetaa daraarii warri jedhan sun baay'ee sooromu siniin jedheera miti kana dura konkolaataa hin qabaatu waan baay'ee jechuudha miliyoonota dhasaan maaliif jenna qaama isaanii gurguraniitu waan ta'eef eenyummaa isaanii gurguraniitu waan ta'eef jechuudha. Bicha egaa otuma isaanii lolumadha wanti qubna garii wanta isaan hin jiru kanaafiyyuu isheenis kan jechaa turte ruttaadhaan gorsiiti akkatti gaa'elatti deebi'an gaa'ela akkatti miti jechaa turte gorsituu gaa'elaa baay'ee gorsiteetti sanaasuma kana jiranuu jechuudha. Egaa Abeel dhufe jechuudha laala Abeeliyyuu waamtee miti garuu akka dingataatti natti fakkaate kan dhufe yeroo banee abbuush ol seensisu qabee ol darbatee baga dhuftee jedhaniini maanneennan ani beeku akkatti na hordofu adda kala sagalgala jalqabaniiti haala kanaan natti seenanii jette ishiinis immoo na daffaranii jedheenan hiyyaa jette maal si daffaru kumtaala baattee deemta eessa keessi daffaru baazawee akka barbaadan yoo tosi godhan yoo ta'e kanadha akkas taasisanii dhugumadha jedhee wanti sun qabu duwwaadha qafoodha zeeroodha jechuudha. Waan hin taane nama dubbistu sinii faadheesu malee innaa akkasin jedhan jette maal jetti maalaa suftii kun fa'i jechaa ture jechuudha. Roobeelii sana gidduutti egaa hin dhufee maalidha sinii mana dubartii qobaa jirtu keessaa kutaa qobaa ishiin jirtu keessa kan isin dhuftanii jennaanii jireenya Abrahaam keessaa maal fuutii ati simpaataa birooki simpaa ishiin simpaatii himpaatumuu himpaatanii jennaan isa kanadhaanii kan ilaallatu dubartii isaan lamaaniitu waliin haasa'uu qaba isaaniif dhiisii jennaan ani yeroo darbeeyyuu waan hin sidhiseefan qaba si'iin achitti si ajjeesuu dadhabee miti si gombisuu dadhabeetoo miti maatii qabda maatii bulchitu jedheenanii jennaan wal dursisuun hin danda'amu anis dhiiradha atis dhiiradha wanti wal dursisnuuf tokkollee hin jiraatu jedheen jechuudha. Abeel baay'ee quufeera maal sinii gootee maal sinii kennitee maal sinii laatteetidha isa isheen sinii goote sana nutis sinii goonaa garuummoo jennaani qoyii hermelaanii maal keessa laaxuxxe maal keetti buutee jennaan maal sala balleessite waan sala balleessite qabdee jennaan eeyyuu maalidha jennaan jireenya obboleetti kooti balleessite barbadeessiteettidha ilmoo dhalatee abbaa malee hambisteetti dubartii baalaggee dubartii gatii hin beenne lafa hin beenne eessa akka hin baate hin beenne jennaan hermelaanii jedheen akkati yaadde miti akkati tilmaamtus miti itti sixxee hin beektu jedheen jechuudha. Ishiin nama addaati akkasumas immoo dhiira haadha manaa qabu faana oolte jechuun baalaginnati hojjette jechuu miti sindoomte yookiin immoo maalidha waan saaka waan akkasii hojjette jechuu mitidha. Kanaafiyyuu hin baatumoo hin baatanii jechaanii ture jechuudha. Abeelis jechuudha maali lafa Abrahaam hin jarretti situtti seenamoo sidha kan keessumeessu akkami waan saayii garamii dubbiin takka maalidha sadan keessaniyyuu maayinni gudiin bahee naan galleem jechuun dhiirota sadiidha kan intala kana faana deemaa jiru jechuudha. Intala kana faana kan waan barbaade ta'aa jiru jechuudha. Maalidha mee wanti hojjetamaa jiru kuni qorannoon irratti gaggeeffamuu qaba isa dhugaan siniin jedhamu jiru warra akkanaa akkuma kinoo jechuun hojii gooteetti fayyadamtee ta'e yoo ta'e maanni bitaa sinaa galchuu silaa sin namatti bitaa namatti galchituuna egaa la sanadhaanii
masxanqaqaa kennee roobel bayee jechuudha. Jireenya isaanii keessaa akkasiin baatan barbaanna. Fageessaa ishiidhaanis immoo fagaadhu lafa inni sin arginetti baay'isitu kan hunduma keessa nu buusaa nu galchaa jira. Kanaaf yoo ati kana fudhachuu baatte itti ta'e ila dubbiin ganaadha. Kan kana caalutu si irra gaa. Jedheen kaayee hukamsee jechuudha afaan shi walitti qabee jechuudha hin dubbate dhiiraadha dhugaa roobeen suni. Dhugaan siniin jedhe garuu yeroo hunduma mana fedha kan surree tuuttaadhatu kiisii tuuttaa keessa bilbila fa'i keeyyata jechuudha luboc jedhee guggugaa wayiidha silas huqqataa wayiidha. Innaa egaa hukamsee zatti dheedheen morma shi walitti qabee afaan shi walitti qabee jechuudha. Achumatti immoo hermela jechuudha hojii ishee argitaniittu aktii wayii agarsiifte jechuudha. Akka diraamaa wayii godhatti nan tuqiin maal isheen ta'in qibexxarseen ta'in jettee jechuudha. Kanatu muudha silaa dhuufessuudha jechuudha. Godonitti warri mooyyitan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi anaani kaaleebi meelatti wajjiniidhaani dubbachaa ture jechuudha. Viidiyoo sana garuu hin xumurre. Kan inni jechaa jiru Abiraan Fanaa waan baay'ee dabarsinee waan baay'ee taaneerraa hiriyaa keenyadha. Hidhamuu qabu osoo hin hidhamiin wanta kana xumuruu ni danda'a. Isa kanaafiyyuu jedhee jechuudha. Achi gaafa obboleettiin dhuftu maaliif iyyitu maaltu sin iyyisiisa? Inni akkoo osoo poolisiin iyyuu itti waamamiin osoo lafa kana hin gahin iyyuu xumuramuu ni danda'a ture wanti kuni garuu immoo hin didee. Kani jechaa turte jechuudha. Ishiinis miidhamni ishee isinitti hin dhaga'amu, cabni ishee isinitti hin dhaga'amu, boochi ishee isinitti hin dhaga'amudha. Karaa tokko bichaa maa ilaaltu, karaa isaa bichaa maa ilaaltu jennaani waan inni balleesse hin qabu dhibbaan dhibbatti. Garuu immoo Abeelii fi Buruukii dhadhee jechuudha. Abbaan gaa'ela eenyu Abeelii, abbaan gaa'ela eenyu Buruukii siiras hin dubbatama yoo ta'e jechuudha. Bicha sakanadha dhugaa dubbachuu nama gaddisiisa. Akkasuma faayilaa akkas jechaadha kan inni ture. Araaramtu dhifama gootana wanta argitee dhifamne ta'uun jiru aniini ganaadha. Jalqabee jechuun hin danda'ama. In jalqabee hojiitu eegalame jechuun hin danda'ama. Ganaadha jechuudha. Ganaadha. Dhugaan siniin jedhe. Hermela jechuudha yoo ta'uu baate qoricha antuuta wayii obaasanii lubbuu ishee baasuudha. Lubbuu ishee baasuudha. Yookiin immoo seeratti dhiyeessuu qabdu yeroo intala kanas. Boruyyuu jireenya isheetiif borumayyuu lubbuu isheetiidhaaf jechuudha. Namittiin qabeenya ishee abdatteetti. Sinin dhuufeessa jetteetti roobeel fa'iitiin argitan jettoo ta'e. Anis obbolaa dheeraa qaba jetteetti. Waan hin barbaade sin gochuu nan danda'a jetteetti jechuudha. Akeekkachiisatti laatteetti. Isheen harma Abiraam jalaan baatu oduu barteetti. Innaa isa kanadha. Sinin jechuun jaladhan sagalee isinitti dheeresse subscribe naa godhaa, like naa godhaa, adaraa waaqaa sinin jedhanna. Sinan jaaladha qaaliiwwan koo amma qorree baay'ee galee jira nu bira. Jakkeetti keessan uffadhaa sinin jedha sinan jaaladha shaaloo.